ጎበዝ ነሽ። أني جولة بالت بالي روبي يا بالي روبي عندنا عندنا حتى بريدة يا دم يا ትራፊ أنت لا بارد بالي جدا አይ ግን አዳማ በጣም هي أجر يلهم كنتوا نيم التوكا ولا يتهم التوكا ما أنت إيش አይ ነኝ ለካ أنت أنا إيش أرسينو كيف نا إفات أنت من أرسينو لك ታውቃለች አርሲ ነኝ ነቤት ሲይዙ በተከታታይ ደግሞ ለበታ ተነፈፋን በምን ይነገራታ ይኒ كوي أداما شو هذا ميو أصير شيء ይሄን أداما እ شو هذا مو أصير ሸዋ ደመለ አርሲ ማን ነው ሸዋ ደመለ ዳ هاي أنا جرو أرسيتا አርሲ ዳት አመ ሳውዲ ደለደኝ ግን ነው ማል مارو ألا بس كل الفلاورات ኦኬ አርሲ ደለት ማን ነው ጎስኒ ከየቱሞ አርሲ جوز إيه جوز ኦኬ ጎስኒ ከየሞ ሸዋ ዳት ላሊሽን አመ ወና ሸዋ ጅራቲ ገሩ አርሲ ወና ጎስኒ አርሲ ዳት የሞ አርሲ ደለት ገሩ ጎስኒ ከየሰው أوكي كرو إسين شو أرسي جراتي إسين أرسي شو أرسي ساتي نانو أرسي روبي أرسي روبي جدامو روبي جدامو አቶ አርሲ ሮቤ ደማይ أرسي ددا أرسي روبي ددا جامتيا እኮ ዲዳ ወሪ ከና ዲዳ አገለኒ ሻዋር ገዳሚ ራዳ روبي ددا في روبي بالي بالي አይደለም ها ባሌ ሚቲ تو أنشي يا أرسي ددا نشنش አርሲ ጎሳዬ ነው እንጂ ያው ነው ተወልጄ ያደኩት እንደነገርኳቸው غير مراني جولة بالي تو نبدا جولة مرمو تو እይቱ አክሰፕት ላድርገው አታርጊ የተላታ አይ ደስ ይላል ግን ድመዱባችሁ ፍላሊ ቱዊን አኒ አዳማን ቢያ ጃይባት ጋረቢ just yes ያ ቢያ ጃይባት ጋ አኒ አዳማ ኬሳ አመ ኦጋን ታይ ኦጋቶ ኮ ወይ ታይ ገሩ just ani agama ya dadde su don jira de bakin tiyar fifine gale warna ta adama ti debi na dabbare ti malo don debi adama ti jira na la takka bay de tan male fifine روبي لما روبي أرسي سن روبي ددا جامتي بايزو I don't know akala get mili ani I'm not sure debi mal arsi roben jira miti روبي ددا تي روبي بالتين ده روبي بالت አዳቲ روبي እንዳለት አዳቲ ስናሰን ጀኒ ማሂ ሰብረሬ ማርገት ተመደረ ጀሚ ቦፍ እሺ ሰሚር ያ ግን አሰም anyways ገረቱ ኖሮ ጆሎ ረሞተው ለኤፓ መለ መድሩን ጆሎ ነራታይ በእናትህ ረብ ሱራት በእናትህ ወይተት ቪዲዮ ከይደረና ኦሮሞ ኢሳሚ አንበር ሶባት ነው ዱካን ናርሳ አዳጋማር ዋላሊ ለላሊካ ቱዊን ኢመን ከነበር ሞጋሳዳን ኦሮሞ ከንታን ኢለ ኦሮሞ ጎቹ መተደንደው ከናፎ ኦሮሞ ተው ዶን ባድ ለረኮን ከው ኦሶም ባድ ማሪ ኦሮሞ ይሁን ሲደመረት ሚቲ ሞጋሳን ኦሮሞ ጎቹ ወንዳኒ ረኮን ከው መንኪ ሞጋሳን ኦሮሞ anyways drama afan english fati afan oromo fati it's gonna be like just 4 months jala masih dufara sahabu sigere ini bistalle illa talle infidin saling berbuat infidin juga Oli ama atuwala sa oromo ta sahabu sigere ada wi wanta gudat e ginura yo
dhiyootti wanta guddaa dheebii. Sirraa moo? Sirraa ni isaa biratti. Sirraa ni eegu. Sirraa maal ilaalee ani amoo. Awwaa dheegii dhiyootti ji'a lama wayi bakka ji'a lama ji'a sadii. Kan booda. Drama kana keessattuu eenyu asillee jiraachuu baatu. Maybe Nasi biyya alaa baha sababa kanaaf. Yemirreek no? Kamar. Mubaayitiin akkasiin jira miti amma pirogiraamoonni Oromoo gaafa qophaa'an meeni. Yaa viidiyoo dalagaa dhuftee izaa lekkas jiralle. Nan bada. Gammachuu biyyoo yeroo asirratti achi dhagalchii nan bada. Biyyoo yaad. Biyyoo yaad asii biyyan baatu. Wayyu. Wallahi biyyoo wayyu. Wallahi. Aboo qabu waree kee immoo jalqabde. Yoo si dhagaan baraati shantama asuuf. Dhugaa rabbi. Gaduma natti. Guys biyyan baay'ee moo biyya ofii wayya biyya haadhaa. Biyya ofii maali? Iwayyu. Iwayyu. Maal too yana himime? Maa yaasee? Nanu biyyan baay'ee moo biyya ofii wayya? Biyya ofii wayya moo biyyan baay'ee? Biyya ofii wayya garuu deemuunis bareedaadha. Amarratti biyya ofii ilaali kaa biyya ofii wayyaa wayyuu isaati biti bakka kanatti yaatu ka qabdu ati. Garuu biyya keessa jiraachuurra biyya alaa wayyaa malee biyya ofii maa namni hin jaallatan. Biyya ofii keessa wanna feetillee taatu biyya ofii wayya garuu as jiraachuu fi biyya alaa jiraachuun gargar biro. Anillee ingiliza biyya jiru san akkuma kanatti tashawwadaa beekta. Akkuma kanatti wannaan Siriyaa keessa Maalii keessa. Wanne osoo Jarmanii dhaqee naam hin jaa si galee osoo Ingiliiziin dhaqee osoo Ameerikaa dhaqee biyya alaa naa. Kanatti ante maaloo wanna laali cululuq ta'ee bar wanna zayitii battee galchee. Naaman laayifiin biyya kana boo deep wallahi. Kitte biyyaan geetti kitte biyyaa jiraachuun keessa amse sinna namaan turan. Kitte biyyaa nuti kitte biyyaati hoom jenne suni keessanii wayya malee keessan bareeda. Deeban ani achi awwaalamuu barbaadaa yoo na biraa dhiisi awwaalamuu foodoo achi deema. Bakka haalaaf sannatti fudhadhee mucaa kana asiin fidaa gin yoo inni ji'ata keessa nagalshaan jedhan nama miti. Na amana gaa'e. Biyya sareen warii wannaa qabdi achitti dhiisi wannaa ta'e. Sare indom sare caala jiraata inur. Nai mal lalta obesi lalta. Lola kee dari fata jettee na laala. Nama silkii na bira janaajoon jira saniif himuutu godhadhe. Zimbe. Arge masmaal. Gurbaan diqaalaa dhadhiisa olee. Ati blog godha wallahi blog godha. Kun jazba dhadhiisi blog godha. Kun narraayyuu hin garagaru booda. Tijjammar ati maal kaasee dubbistee tijjammar waliyyuu. Ay. Innaan UK akan dhufun barbaaddu. Wallahi biyya akka baaseen barbaadan guys. Inaaffaa nuti amma uummanni keenya rakkoon isaa inaaffaa kan. Namni akka darbuuf hin barbaadu. Namni daaraa keessa gaafa kaa'atti biyya alaatti dhuftee narratti doolaara ilaali. No. Aboo yoo na dhagaye. Yoo si achi dhuftee ati mas yaada barsu. Miti na dhagaye achi dhuftee doolaara fiddee dhuftee asitti malki narra dalaguu barbaadda atillee. Eenyurra malkii dalagdare ani gaafa biyya alaa deeme eenyurra malkii dalagdame natti. Hayya kooti. An marra sana. Rabbi biyya ati yaaddu si hafidu even America, Canada, UK biyya ati barbaaddu si hafidu. Miti biyyuma kana bahu. Biyyuma kana ega bahe. Maa Keeniyaan taane tuwi. Wallahi. Hin galladda. Malkii nurra dalaguu barbaaddu barsiin bakka achi dalagdanii maal jettanii eenyu muudii itti qabdure. Nuratti bakka maallaqa nutti dhiisinu makara. YouTube videodhaan UK keessatti jechuudha.
dalaga jiraatan jireenya UK waan caalu baay'ee kan dalaga qabasi galeen agona post in 2 days guyyaa muraasa keessatti post ibsi galee so Asitee laali kan nyaata keetituu dalagattee nyaata kee dalagattee achi booda immoo YouTube viidiyoo shoot gootee edit gootee kan lakkisuuf yeroo qabu fataa jettee barumsa barattee nyaattee dhugdee akkanatti ilaali. Ani barganamaa galgala wanna nyaattu barnuti ayyaanaaf nyaanna wallahi. Ayyaanni gaafa rabbu beeka beektaa. Maaliif muudii irratti qabdu? Yees Oromoo irratti maaliif muudii qabdu biyya alaa? Atama faamilii bira jirtaa beektaa saaba. Anamma jechuun waggaa faamilii bira jiru ani. Rakkoo biyya rabbi beekaa. Anamma waan keessatti ta'ama. Anamma kana amma eega oolu anyways maazarii eega ijaan arginu waggaa afuriif deemu. Waggaa afur dur guyyaa macana isaatti argaa. Rakkoon qabu inni online in argita rakkoon qabu online listen normal inni dhiis. Hirriba biyya kanatti maal beektaa? Tokkoffaa shamarri kooksii gootu hin jirtu. Let me tell you something. Akka biyya keenya san eebbaa kee rakkoo qabdaa. Eenyutu kuuknu godhanu biratti? Listen ofii kuuk goota. Saate. Kuukee nu godha nama laasoftaa. Kuukee nu godha biyya kanatti natti. Listen sa'a lama kaasaa sirraftu. Hindalee halkan guyyaa dalee guyyaa. Qorra yoo jette saaboo samii kana keessa akka buufi dachii keessa wal ba'u saaboo bu'oo qiyaamaa simbuusa. Namtitti nuti qorra dadhabnee moo nama amma dhalaa nu hojjettee nu nyaachistutu jira moo mana keessa numatu dalagatee nyaataa jechuun aadatti nyaannaa maalii godhan malee. Biyya kana wanna isa dalee. Rakkoo kanarra qorri odoo biyya alaa deemee yoo xalee wayyuu boos. Sigaarii kanarra. Ati laali bar quufteeti bar manni kee AC qaba barbaayisa goe. AC qaba ventileetara maali kana qaba bar. Nuti gaafa ho'i dhufe bar. Eessa sokkinamee natti jiru. Eessa jalaa milik. Wanni biyyi kun takkatti bichaa qabdu mallaqa bichaa wal tarti birree biyya keenya. Bakka mallaqa bichaa. Sharafa bichaa malee. Maal barbaadna reebaa? Na arraa jirta amma dura. Awoo guys, shafina kana akkamii haasa'aa? Bakka koota shikoota. Naa. Wayyaa naati uffattu. Yaa Rabbi. Ante amma engada dhiyoo kanatti jechuudha guyyaa 20 dura samoon akkaawuntiin kiyya cufame. Wanna gara gujii kana deemnee buna laallee turre. Maasaa bunaa naannoo warree buna dalagan jechuudha. Nuti biyya keessatti bunni dhugnu yaa Rabbi. Soostanya darajaa jedhanii baasanii andanya darajaa illee hulatanya darajaa inni biyya alaatti buna dhugnu edaa jedhaanu. Bunnu garagari beektaa biyya alaa kan biyyatti nyaanni biyya kana forjiidha naamani gara nyaataatti jechuu wallaahi billaahi ka Itoophiyaa kun waa takka forjiidhaa miti bunni just export godhamu ajaa'iba nuti dhunnee laale ani buna nyaannummaan kamiyyuu even nyaanyummaan biyya kana jiru tokkichi forjiin hin jiru tokkichi oriijinaal hin jiru wallaahi billaahi forjiidha. Burtukaanoo nyaattu forjiidha. Haa ta'u isumaa haa nyaannu. Muuziyoo nyaattu forjiidha nyaattu oriijinaal hin jiru. Maangoo nyaattu isumaa haa nyaannu tuwiin. Bishaan nuti hin gaafinu bishaan intinii kanaan akka biyyaa san guutti roobee kalafaa waliin bahu. Qamadii bar biyya keenya roobee bar ofii keetti facaastee gahinsaa intinii dhingaa bar saabu. Sibiilanii. Haa ta'u isaayyuu argachuun waa tokko hin dhageettu bata. Maal hin dhageettu boos isaayyuu argachuun wanta tokko siin jedha. Kana gabbaatanii si kennan saabu. Inni ifaftan nyaatu bakka zaasi. Arbannaatiin Kashame sitti jennu bar nuti bar biyya kanatti inuma shamne numatu shamne. Wanna nyaatnu miti bar. Jazba. Numa shame bari wanna nyaatnu miti. Nama asitti agennan maaliif akkana sakkastu maaliif uummanni akkanatti gaariin akka gootu. Wanna akka biyyaan jiru cal'igad. Nuti miqqanyaa miti bari yoo isin dabarteellee bakka bittaallee yoo geettan bari. Wallahi garuu isin bakka amma waggaa sadii booda dhuftee efaatirratti markii dalaguu barbaadaatillee doolaara kee qabattee doolaara kuma maalii wayii kana qabattee dhufte. Achi booda haayiluuksii maalii raabaa fooriin irratti gadi ooftaa. Faranjii birrii qabdu maaliif gara Itoophiyaa deemtee beektaa jireenya Itoophiyaa waan akka bareeda ta'eef. Maali faranjiin hin jirti biyya? Ni maala saamu jaan.
Maayi biyya wayya mooti biyyan bawai. Anaaf biyya wayya lakke. Inaafa. Asitis. Gubaa keessa jira. Biyya ormaa waan dhaqee beeku foonni akka biyya ofiin jirtu sanumaaf jira waan biraatiif miti. Yaa. Biyya kam deemte? Qilleensummaan gargar qilleensi. Bar Qilleensummaan biyya keetiitii fi biyya namaa wal dhabu. Qilleensa dhiisii waa'ee qilleensaa miti nuti bakka kanatti kan rakkanne maali? Waa'ee qilleensaan kaasii qilleensaa miti kan rakkanne nuti. Hindee qilleensi sin ajjeese lamaan keessaa mee qilleensi biyya sanii? Maal taatame? Fakkaatanii akkana baradee dhimma jedhe akkanatti sirraa bareedee yaa Rabbi ati amma nama fakkaataa yoo gaafa biyya jirtu tuwii maaliif sakkasta bakka kanatti? Laali qorrummaanuu haa ta'u roobee caala qorraa biyya. Wallahi maal taasisaa? Haa ta'u qilleensaa miti rakkoon keenya bannaatiin nan caqacaqin. Qilleensaa miti rakkoon qilleensi sumaayyuu manaa hin jedhin. Qilleensaaf baate qilleensi. Anamma gite mana galu bichaaf jaaketti ofirraa baasa. Ba'aan jaakeetiitu kan ajjeese waan biraatiin. Ati maal rakkatte biyyaa ba'uudha Fati maali yaani maaliif feeti? Maalimu? Birri. Birri ko namoonni birri. Eeshi.